Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa keessanii ani baay'ee nagaadha. Galgalaan dhufee jira. Galgalaan wanta akka dhufu na godhe wanna baay'ee ajaa'ibaa ta'etu ta'aa jira jechuudha. Biyya keenya keessatti wanta ta'ameen beekne ajaa'ibaatu ta'aa jira. Piraankiidha jedhamee piraankiin hojjetame amma aga lubbuun namaa darbutti ga'ee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuun biyya keenya keessatti piraankii hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Wanti kaleessaaf dheengadda ta'ee baay'ee waan nama dhibuudha jedhamee ilaalamuun ni danda'ama jechuudha. Innis maalidha? Video kan ilaaltaniitu jedhee yaada kaleessa pirankii ol godhan. Pirankiin kunis maalidha? Sin fuudha jedhee pirankii godha jechuudha daandii gubbaarratti. Mucayyoon dhuguma seetee qophooftee gaafa isheen isa dhugumaa ishiitiin jettu pirankii akka ta'u gaafa itti himu mucayyoon of wallaalte jechuudha. Baay'ee of wallaalte qoricha dhugde jechuudha. Amma kanaaf amma viidiyoon itti argisiisu kuni erga pirankii sana taatee mucaan kun maalirra jirti lubbuu ishee dhabamsiisuudhaaf illee haga geesse jirtu hospitaala ciisaa jirti jechuudha. Namni kuni walumaa galatti pirankii maaf na godha wanta jedhu qofaadhaaf qoricha dhugdee jirti jechuudha. Intalli kuni viidiyoo kana isinitti argisiisa jechuudha. Amma viidiyoo kana aga xumuraatti ilaalaa maal akka ta'e barnoota guddaa irraa argattu. Namoonni illee wanta akkasii hojjechuudhaaf illee karoora qabdan jechuudha. Gara fuulduraatti pirankii hojjechuurraa of qusachuu duwwaa moo osoo hin taane akkaataa itti pirankii gootan illee jechuudha. Pirankii dhiisaa jechuu miti. Pirankiin barbaadama. Biyya faranjii kana keessatti galii guddaa ittiin argama pirankiidha yoo argite ta'e. Durii yaadatu yoo ta'e fiilmii dinqisiisoo jedhamee illee karaa TVdhaan illee guyyaa guyyaadhaan deema jechuudha. Innaa amma viidiyoo kanadha kan waliin ilaalu jechuudha. Aga xumuraatti isin affeera viidiyoo kana yaa chaanaalii namaarraan fuudhee isinitti argisiisaa jira. Kanaaf xiqqeessee isinitti argisiisa jechuudha. Mul'isa isinitti argisiisuu hin danda'u YouTube na adaba waan ta'eef muraasa isinitti argisiisa. Liinkii viidiyoo kana description irra isiniin kaa'a yookaan koomentii jalqabarratti pin godhee isinii kaa'a isin achi galtanii ilaaluu dandeessu kan isaarraati. Ani garuu amma kana isinitti argisiisu muraasa isaati jechuudha. Viidiyoo muraasa isinitti argisiisa. Muraasa gaafa isin jedhu maybe amma daqiiqaa 8-9 irraa isinitti argisiisuu hin danda'a. Daqiiqaa 15 natti fakkaata guutummaan viidiyoo kana garuu video linkii isaa isiniin kaa'anii linkii isaa irraa seentanii ilaalanii mee barumsa guddaa irraa argattu waan kanarraati. Moo wanti kun ammas piraankii maal itti fufaa jira kan jedhus immoo xiinxalaame jechuun tokkoffaa amma asirraati maal nu baddeanii mucayyoon kun gurbaan kun kan dura wal beeku wanti jedhu yaa viidiyoo kana keessatti wal beeku taanee piraankii godhee dhufe akkasii yoo ta'e haa ta'u moo harruma argitee harruma erga jaalala wajjin dhaabbachuudhaaf kaatee gaafa inni immoo piraankii ta'utti immoo aartee qoricha dhugde kanallee xiinxalaan isiniin jedha. Amma xumuraatti immoo viidiyoo kana daawwadhaa. YouTubein kiyya hedduu qorree jira. Subscribe godhaa. Guyyaa borii viidiyoo ajaa'ibaa lama qabadhee isiniin dhufa. Isa kana share walii godhaa. Subscribe godhaa chaanaalii kana immoo maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo kana haga xumuraatti daawwadhaa isiniin jedha. Linkiin viidiyoo oriijinaalii isaa description irra koomentii irra jira. Achirraa fuutanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoon kun maal akka ta'e maaliif akka hojjetame ilaaluu dandeessu jechuudha. Gara viidiyoo sanaatti dabarraa. Channel me ያስፈልጋል አትረብሻል እሺ እሺ አንዋር በጣም ነው የደበረኝ እኔ መጨረሻ በቃ ከፍቶኛል ከምሬ ነው ማለት እንደዚህ አይነት እንትን ሰርቼ አላቀም እኔ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ማይቼ አላቀም እና ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዳያችሁት በጣም ነው ያጠፋውትኝ ማይደረግ ነገር ነው ያደረኩትኝ እንደዚህ አይነት ፕራንክም ሰርቼ አላቀም ብዙ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ እንደዚህ አይነት እንትን አይቼ አላቀም ኖርማሊ በጣም ነው የሚከብደው አሁን ከሷ ጋር ተስማምተን ነው የወጣነው ቤተሰብ መጥቶ በጣም ጥል ነበር ጸብ ነበር በጣም ነው የሚያስጠላው በቃ የመጨረሻ ማለት ነውና
አሁን የምናደርገው ሲጠፋን ከሷ ጋር ተስማምተን ምናምን ወጥቼ አሁን ለሰያ ደውዬለት ወደዚህ እንዲመጣ ጠራዋለሁኝ ጠይቀዋለሁኝ ስለዚህ ሽማግሌዎች ልከናል ሰያን ወደዚህ ጠርተን ሁለቱን አስማምተናቸው ከዛ በኋላ ወደ እንትሩ መሄድ እንግዲህ እሱ የሰያ ወንድም ነው ሽማግሌዎቹን የላከሱ ነው ስለዚህ አሁን ቀጥታ ሰያ ጋር ደውለን ሰያ ይምጣና ሁለቱ ይስማሙ ሁለቱ ከተስማሙ ደግሞ ቤተሰብ ችግር የለውም ሁለቱ ዋና መስማማታቸው ነው ይደውልለት በቃ ደውልለት አይነሳ ሄሎ ሰያ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ ሁሉ አማን ሁሉ ሰላም አሎ ለሰየ ሰያ አቡበናት ልጅቷ እኮ መድኃኒት ጠጥታ ሆስፒታል ገብታለች እኮ የምን መድኃኒት ጠጥታ ገብታለች አሁን እዛ ነን እኮ አሁን እዛ ነው ያለን መድኃኒት ጠጥታ የምን መድኃኒት መርዝን የጠጣችው ሰያ መርዝ ጠጥታለች እንደዚህ ክሎች በረኪና ነው ነገር በረኪና ነው የጠጣችው በረኪና ለምን ምን ሆንኩ ብላ እኮ በቃ ተወደ ነበር እኮ እኔ አሁን እኮ ነው ከስታወራ ምናምን ነገር የሰማሁትኝና በጣም ታፈቅር ነበር ምናምን ረጅም ጊዜ ተከታተለ ነበር ምናምንና የምሯን ነው ከምሬ ነው አዎ ወለ እኔ እኮ እኔ ላይ ራሱ ማለት ፕራንክ ሰርግ መሰለኝ ብትቀልብኝ መሰለኝ አሬ ምን ፕራንክ ነው አሁን በቃ ቤተሰቦቿ መጥቶ ምናምን በቃ የመጨረሻ ጸብ ነበር ማለት ነው እዚህ ራሱ ከወንድም ጋር ራሱ በቃ ከምሬ ነው ማለት አኗር ወንድምህ ነው እዚህ ያለውና እሱ በቃ እንደምንም ብሎ ሰዎቹን አረጋግቶ ምናምን ነገር ልኳቸዋል እነሱ ወደ ግቦታ እንሄዳለን ምናምን እያሉ ነውና ፖሊስ ጣቢያ እና ቶሎ ብትመጣ ጥሩ ነው አሁን ልጅቷን አረጋግተናት ምናምን ነገር በቃ በጣም ያበደች ነበር ምናምንና አሁን ቶሎ ብትመጣ አሪፍ ነው ሁለታችሁ ከተስማማችሁ ሌላው በጣም ቀላል ነውና የበራችሁ እየተጣጣችሁ ያታችሁ የት ወላይ ያልኩ ዋዳ ክሊኒክ ዋዳ እዚህ 11 ቀበሌ ዋዳ የቱ ጋር ነው ዋዳ ይወለ ሃኒ መጨረሻ ኮብሉ የለም ሰፊው ኮብል ወደ ውስጥ የምታስገባው እዚህ ኦኬ ዋዳ ምን ወደ 11 ሃኒ አካባቢ እሺ ዝም ብለ ወደ ውስጥ ገባ ትላለህ ኦኬ ቅርብ ነው ያለው ራሱ ወደ ቅርብ ነው ያለው ዞሮ ጉዳይ ነው ቶሎና በቃ ባጃጅ ኮንትራክት እሺ በቃ መጥቶክሽ እሺ ቶሎና ተለ ቪዲዮን ኩን እጋ ሙራስ ተገርሲቲ ፉፋት ያለው እንደሰሙት ሙራት ይቹዳ ሜላላ ቪዲዮ ከና ፍራንኪ ረገረ ፍራንኪ ብራት ደርባ ማጅራ ተኤ ጉሞ ጃለተ ሆስፒታል ገልተ ተኤ ወንቲኑ ገለንጅሩ ቪዲዮ ብራጁ ናለ አመሲኒ ላላ ቪዲዮ ከነ ጉቱማ ሰላላ ሲኒን ጀዳ kana cala yo sintergise youtube copyright nabbarreesa waan ta'eef sintergisiisuu danda'u linkii comment jal qabarat sini godhen jira pin sinin goda achirra ilala sinin jedha me duma video kana maal akka ta'e immoo godumaan ilaalla ta'u me galgalaan video kan sintergisuu dhufe galatoomaa sinin jedha yeroo biraa video wan akkas akkasii isini qabadheen dhufa subscribe gochuun dagatina sinin jedha guyyaa borii akka barame video taphachiisoo qofachiisoo hedduu isini qabadhee dhufee jira hojjetamee jira edit ta'ee jira isini qabadheen dhufa agalattu nagaan turaa isinin jedha subscribe gochuun dagatina